لوانتو كون ديبو أنا سجمرت دارا قدين جران ديبو ليدان فدواني كريستانا ني مسلمة سيقتل وانت تكوني فابدي وانتو اللي تديبو سنجرو أن لا رجيا شاني أجيا شاني تتاكا ريوتا كون كد jiraachara malee maallaqa sagaafadheen beeku maallaqa koo nyaatanii qullaa koo ila soba yoo jennee kun ani viidiyoodhaan beenka kadhaa inni saa kakatu anatu kakuu koo fudhatee gala won soba kakadhe jechuudha uffata koo kaartoonii tokkoof shaantaa sadan bifatanii qullaa koo na dhaabanii jiran jarri jechuudha abbaan na tume hatta abbaan na batee qibaatiin itti lakkaa kana maa ragoota fudhattee deemta ganaa deebitaa miti maal godha galtanaan jedhu jechuudha abbaan isa soba kakatamotoon taane hundiyyuu oommoo daraartitti foolisisanis waami akkamitti galtee sobdii jedhiin waam isaanis siifan kenna bilbila laasiin barreessaa jiratti waansiga malee waa'ee araaramu tokko animu innu si jamari salaatu waa'ee manti maal godhata sai salaatu maalin jedhu ayyeesh waan si gaafuna deebista qoy obse bilbilaa fin jira kuno namicha attan hin barbaadon obse ganjira ati maal taate ati ko akkanatti waan dhugaan kee waan badu fakkaata akkanatti dubbattee naannoo akkamiirre obsii dubbadhu malee waan namni si gaafatu tuuteedhi nama faana dubbadhati tolee ijoollee taaftaa godhanii turkiin irra qabaa jira taaftaa godhaa sirriitti guys abdii nan jira warri biyya keessa jirtan sun nan jira mitiyan injirta tokkummaa itti kaa'uu barbaanne isaanitti keenya leshaan viidiyoo cufanne itti keenyudha yoon carraa argadde haasa'ina naasaa yoon fikaada keessanii jechuudha. mee waa tokko irraa barra nama dawwaltee waamtu waa tokko gaafanna utuu naasanii duratti liso wanno tokkummaa itti naasaan jira laa'uu barbaadani daarakti bilbila si wabu dhagaarta kara miidiyaa dhufuun dandeecha wayin dammoo bilbila tokkummaan jedhu miidiyaa siifaa bilbiluuti bilbilaan olii naasaa sirraan nama baay'ee si dhageeffataara rakkoon qabu nan dhufa kootu shi miidiyaa tokkummaa qabdaa wayin kan mubaara musammaati jira achirraan kootu miidiyaa irratti bilbilli kee kandi demeti tokkummaa miidiyaa qalqaba eessa takkan ijaazaa beesi gaafachuuf waa biraatu himete inda ishi dhagaarta tokkummaa siisiyaa gaafattaasiin rakkoo qaba kootta achirraan kottu waami kottuudhin tokkummaa jalqaba anuuna ni maa'u amma cinqii geesse garuu gaafin godhe achitti ba'u miti tokkummaa wanti si galuu qabu achitti taa'amneedha waan inni gara sana rakkoo qabu isa gara dubbii keenya mana abbaa keetiin taa'ee habiibii an hojiirran ture bara ijaazaa kee naqne baran hojiirran ture bar yaa dhufee sobduudha mana ciisaa baate ijaazaa naanaa dhumaan rakkatte ana miti kan tawaarradu leesha maala qallaquu jaalataa akka dubaraa dhiisitti mee abdiyan waa'ee koo haasa'uudhaaf tokko illee naqinii innumti dhufee eeyyanii nu biran turree ijaazaa zooraa turte haa jedhu bakka allaqe maal si canqe ayyee amma na dhageessaa obsee na dhageessaa ragaliti itti tokkummaa ani beeku tiktookii isaanii waan ta'eef immoo ragaliiti immoodhaan kootta dhiinaati wayin immoodhaan raan dubbisi sagalee haa dhagaan uummannis akkana godhi lakkoofsa isaa daarektii sagaleetti qabee naa ergisiisi tolee lakkoofsa harkaa fuudhi naa erga ofii keetti daarektii bilbilii fi kallattii isaa kun yoggaa kennan qabatta silkii biraan qabdu shaabu silkii biraan qabdu tiktokiin kee immoo maqaan eenyudha wayin tiktokiin kee maqaan eenyu shaabuudha ishi lakkoofsa barreeffadhu kawasi agalsha
Shaabuu eenyuuti? Ani lakkoofsa meeqaa barreeffatu tokkummaa. Shaabuu eenyuuti? Shaabuu eenyuuti? Hundatu barreessa lakkoofsatti himne asiin. Niisorgii keessirrees. Agoonu qortee uummanni wallahi taapsaa godhaa gaayis. Ijoollee taapsaa godhaa. Taapsaa godhaa. Shaabuu galchaa. Shaabuu eenyuuti jettee obsee? Shaabuu bichaa jedhe shaabuu eenyu akka ta'e hin beeku tokkummaa. Shaabuu bichaa jedhe namichuun. Waan si gaafadha ayyee manni dhufutti deebinaa deebise isayyoo osoo hin gahin. Atamma kiristaana moo musliim? Kiristaana lakki ani musliima miti durumayyuu. Gaafa inni si fuudhu maal turte? Akkuma isaan ture kaanis musliima miti salaatu namni salaanne musliimaa. Kan saa dhiisati. Ilaa obboleetti kiyyaa dhiisika akkuma nama eenyu tokkotti dubbatu. Laakiin gaafadha waa baay'een gaafachuu barbaada. Namni si jammara ofii tokko amantiitti nama fidee waa'ee salaataa nama hin barsiisne waa'ee akkatti rabbiin karaa rabbii nama hin barsiisne zim jedheetuma ciisee ka'u namni amantii akka amantiitti jijjiira jedhee baasa haasa'uu iyyuu hin qabaatu kun anan akkanaa sin argine amantiitti kiristaanni sinuma dhufaa qaba waan ta'eedhaaf. Mee dubbadha ayyee manni dhufutti dubbadhume waan dubbachuu jette san. Garuu waa tokkoon si gaafadhan. Osoo waa tokkoon dubbatiniin duratti sii sobsee waa gaafadha. Yoo hunda kana dhiifne gara walitti deebi'utti dhumne yoo obse wannan si gaafadhee ture immoo atamma kiristaana moo musliima? Yoo kiristaana taate dura isa musliima taatetti heerumte insalaanne musliima miti yoo jette laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jettee itti shaadaa qabattee itti heerumte moo akkasumaan itti kiristaanummaadhumaan itti heerumte? Kana ifa naa godhime. Obse. Abdii jira sagaleen koo. Sagaleen kee jira tokkummaa. Isa waa'ee salaataa irrattis salaachifataan ture biyya. Innachi si biraa dubbatu qoyi. Innachi si biraa dubbatu. Dubbatii sagalee gadi qabi jedhii miutii irra jirtu. Si dhageenya waa biraa dubbatu. Isa waa'ee salaataas akka biyya ormaatti salaachifataan ture. Ergiin Itoophiyaa keessa galees nan salaachifadhaani. Isiin ganamaaf galgala kibiratii biinzelii nama manatti rafarrafee kibiratiitti caaruudha si fagaalu. Kaayyoon lapheen si gara biraatu waan ta'eedhaaf naan buluu riddee akka nam tokkootti tokkummaa koo naaf akka rakkoon jiru hubataa jirraati rakkoon qabu sillachuu irraa yoo rakkoon jiru namni hubataanuma jira rakkoon hin jiru abshira. Kana inni tokkummaa koo isa waa'ee maatiis ragaan kunoo tokkoffaa irratti riidee irraa kaasee riidee tokko ittiin miti rabbii jedhanii quraan rabbii qabanii kakatu waa'ee sinnaan qoshoshitu hunda isaa kana jechuudha istiriisii kan si fagalu. Angaruu gadi baaseen dubbadhu garaan koo ataa'u garaa kan koo kaleessan seenaa wajjin dabarse waan ta'eef isiin garuu gadanatti rakkoon qabu gaafadhaani. Abdii fedhiin kee maali? Fedhiin kee maali? Fedhiin koo nan jaalladhaan dhibbaa dhibbatti. Maraataa akka Itoophiyaa keessatti kun hojii yoo ta'u na sabreessaa nin jaalladhaan dhibbaa dhibbatti. Fedhiin kee deeffachuudha miti? Utuun duuka boo utuun jilba sii qabee kadhadhu diddee na biraa baate karaa poolis seeraan baate malee. Jibbeen geggeessinu yaala. Okay, maayii dubbii biraa dhannaree. Maayii dubbii biraa dhannaree. Obsee. Oyi. Obsee. Obsee miitu irraa bayi. Okay, nagaamu amma sagaleen koo. Fedhiin isaa deeffachu. Obsee. Waa'ee sagaleen koo nagaamu. Okay, amma dhagaama na dhagayi. Wesh. Inni haadha warraa koo sin jaalladha yeroo dheeraa si jaalladheera jaalala dheeraa wajjin dabarsineerraa waggaa dheeraa wajjin dabarsineerraa walitti buuneerraa wal dhabneerraa amma moo si deeffachuun barbaadaa jedha.
Arra maaltu mul'ate nanna baddeeffachuu barbaada ji'a shan ji'a jaaf hin deema gammaatii kootti deebi'ee galee inuma olii bilbilaa yoon bilbilee ani dubartiin manaa qaba kalaas fuudheen jira wanni tokko sin barbaadu naan jedhee riikoordii isaa jira barbaade kun horsiifan erga karam intiin waasaabbii qabatte. Arra maaltu argamee jennaani. Dhugaa rabbii moo? Dhugaa rabbii hin barbaadu bakka ina aramiti yoo ani immoo jedhaan hin ture abdii aariidha waan baay'ee of keessaan baasini lakki jedhaan hin ture. Bilbileerra yeroon bilbilee ofii kiyyaa taasa'uun ofii kiyyaa bilbileetiin jechuudha ofii kiyyaa taasa'aa ture. Yoon bilbila taasa'e bakka ani baalati daarnee nyane kamistee gaaneen hin daaddaawwii naan jedha amaariffaan taasa'aa. Ishi bakka deena homaan dubbanne ji'a muraasa baay'een taa'ee eegee maazarii isaa akkuma inni jedhee ana mala faamilii isaa xuguumet abbaadhaan jechuun aariidhaan ta'uu mala. Kana jechuun najalaan dubbatiin si dhageeffataan ture najalaan dubbatiin. Kana godhe wajjin footoo natti erginaani jechuun danda'a. Kana naani dubbatu ammas. Mucaa isobinati inna tarbite den gaddamiti isa kana garuu ji'a meeqa muluu immasaas bilbileetiniin abdiin akkasnaan jedhaa jira nanno inni zim jedheetuma haarii ta'uu danda'a dhiisinaan jedhan maazarii isaa baay'ee na jaalatan akkuma inni jedhe akka abbaa baatee jinnan tumne maazarii isaa baay'ee isa humnaa ol bakka isa caala na jaalatunna bilbiloona nani ballee deebii illee jedhee nan deeffanne egaa ana na barbaadedhe isaanitti illee haasaan ture ji'a muluu hoggaan ta'u malee egaa har'a maaltu argamnaan baay'ee heerumteerti maal bagan heerume na saame silaa naate qullaan jira maafan hin heerumne silaa bagan heerume amma eish waasi gaafa ayyee waasi gaafadha obse miyuutii raabee mallee obse okay akati neerumne na shakke neerumne ati dhaggeeffadhu ati neerumne xiiqiidhaaf namatti ergite akkan si hubadhetti xiiqiin damarra mi'oofti waan jedhamu si galee xiiqiin si gubuu danda'a hojiin isaa si aarseeti hojiin isaa si aarseeti xiiqiin damarra mi'oofti dandeessaa kanaaf jettee nama waliin suuraa kaatee anam heerumes dhiise sana ni kan taasirra miti maa akkamitti heerumte sababni isaa maali